Kutaa magaalaa Lidataatti manneen barnootaa fi bakki tursiisa daa'immanii ijaaramaa turan bakka hooggantoonni olaanoon argamanitti eebbifamuun tajaajilaaf banaa taasifamaniiru. Sagantaa kana irratti argamuun ergaa kan dabarsan sadarkaa kantiibaa itti aanatti hojii gaggeessan magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seettaa badhaadhinni namooma irratti kan xiyyeeffate ta'uu hojiin damee barnootaa irratti hojjetame agarsiiftuudha jedhan. ብልጽግና የሚሰራው ስራ ትውልድ ተኮር ሰው ተኮር መሆኑን ማሳያ አንዱ በትምህርት ስርዓታችን ውስጥ hojiin badhaadhinni hojjetu namooma irratti kan xiyyeeffate ta'uu agarsiistuun tokko humna sirna barnootaa keessatti ijaarredha. Barnoonni biyya ijaara. Biyyi kan ijaaramtu mana barumsaa keessatti. Manni barumsaa ni ijaarama yeroo jennu ammoo barsiisonni gammadanii kan keessatti barsiisan dirree barattoonni haala mijataa keessatti ittiin baratan ijaaruun murteessaadha. Daa'imman gara mana barnootaa yeroo deeman yaaddoo waan nyaatanii fi uffataniin akka hin dararamne maatiin barattootaas ijoolleen koo akkamitti oolte jedhee akka hin yaaddoofneef hojii waggoota 5 darban hojjetameen barattoonni 130 gara yuunivarsiitiitti akka darban taasisuun danda'amee jiras jedhan. ከተማችን ከዚህ በፊት የነበረውን 8% የዩኒቨርሲቲ ማለፍ ምጣኔን አሁን 30% ማድረስ ችለናል። magaalaa keenya keessatti hanga barattoota kana dura gara yuunivarsiitii darban 8% irraa gara 30tti gahuu dandeenyee jirra. Kuni gahaa miti. Ijoollee keenya gara gadii jiran sirriitti ijaarree boru kan biyya dhalanii fi abdii biyyaa jabeessan ta'uu qaban jennee hojjechaa jirra. Ijoolleen kun yeroo biyyaaf ga'an sanyii facaafne ija godhatee Itoophiyaa boruuf bu'uura kaa'u jennee amanna. Kuni akka ta'uuf hawaasa keenya of cinaa hiriirsinee hojii hedduu cimnee hojjenneerra. Hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatu gama isaaniitiin ba'aa fi dhiphina haadholii irraa buusuun barattoonni miira jaalala biyyaan akka guddataniif halkanii fi guyyaa hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Hojiin manneen barnootaa qulqulluu dorgomaa fi hundaaf mijataa taasisuuf eegalame cimee itti fufas jedhan. ተማሪዎቻችን በአካል ደረጃው በአእምሮ እንዲበለጽጉ በማድረግ ደረጃ መሰረተ ልማቶች የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። barattoonni keenya qaamaan jabaatanii sammuudhaan akka badhaadhaniif bu'uuraaleen misoomaa ga'ee qabu. Manneen barnootaa keenya sadarkaa yeroo ammaa barbaadu irra akka ga'an barattoota keenyaaf mijatoo akka ta'an qulqullina keessatti mirkaneessuu kan dandeenyu akka ta'aniif hojimaataa fi galteen akka guutamuuf taasifneerra. Agarsiiftuun tokko immoo pirojektoota har'a eebbisiifne kana rakkoo kana dura keessa ture kan furu qofa osoo hin taane naannoo kanaaf bareedina kan dabaluu fi qaama miidhamtootaaf haala mijataa ta'een kan tajaajilanidha. Bara baajataa kana kutaa magaalaa Lidataatti hirmaannaa hawaasaa tola ooltotaa fi baajata mootummaatiin pirojektoonni 70 eebbifamuun hojii kan eegalan ta'uu kan dubbatan immoo hojii raawwachiiftuu kutaa magaalichaa Aadde Liiltii Gidaay. በዚህ ዓመት ብቻ 70 ፕሮጀክቶችን ጀምረን 70ዎቹንም አጠናቅቀን ካለፈው 15 ቀን ጀምሮ በየተራ እያስመረቅን ነው የምንገኘው። በረከነ ቆፋ ፕሮጀክቶታ 70 ኤገሌ ሁንደ ኢሳኒ ጥምሩን ጉዮተን 15 ደርበኒፍ ደበሬን ኤቢሲሳ ጅራ አከ ኩታ መጋላ ኬኛት አናን ፕሮጀክቲን ኬሰት ሂን ሆጀታምነ ሂንጅሩ በከዳይመኒት ተባተን ኩዳፎር ዶገራገራት ኤቢሲፍኔ ሆጂ ኤገልቺፍኔራ በከሶሶቺ ስፖርቲ ጃ ረኮ ቃለ ኢንሰጅሬኛ ከንቲኬስ ሱቂ ኦምሻፌ ጉርጉር ተቆነ መጋላ ዲግዳሚቶክ ሆጀኔ ሆጂ ኤገልቺፍኔራ ካን ሃራ ኤቢፍኔ kunis qaama isaa kan ta'ee fi jaarsa dhaloota irratti kan xiyyeeffatedha.